Galatooma. Galatooma yeroo hundagaa ogummaa keenyaan alaa wantoonni nu dirqisiisan baay'achaa dhufaa jiru. Isa sittuma gaa barachaatuma deemna. Galatooma. Anis akka hawwii tazarraatti ambaasaadara ta'ee muudamuu kiyyatti gammachuu guddaan natti dhagahame. Egaa namoonni gurguddaan na fuuldura jirtu. Nagaa koos hin daganne hundumti keessan baganaa jiraattanii namni jiraatee wal arga. Dubbisee otoo hin ta'in ofuma kiyyaa waan natti fakkaatu. Guddina biyya tokkoof wantoonni sadiin hin barbaachisu jedhee yaada. Tokko bulchiinsa gaariiti. Kan lammataa nageenya jechuudha. Kan sadaffaa immoo ummatuma biyya keessa jiraatu gibira gabbaruudha. Biyyoonni guddatan addunyaa irratti barbaadan waaqarraan yoo fedhan bishaan walakkaa kan isaan daandii ijaaran mootummaan ofii isaatiif kiisii isaa baafatee natti hin fakkaatu. Gibiruma uummatarraa sassaabuutiin jechuudha kan biyyi guddattu. Kanaaf jalqaba uummanni keenya hundi aadaa gibira kaffaluu baroon biyya ofii guddisuu keessatti qooda fudhachuu ta'a jedhee namana. Kan lammataa immoo qaamni gibira sassaabu kun akkaataa sassaabeen otoo waa tokko hin sharafin otoo ofittummaan hin jiraatin jechuudha. Innis waan uummatarraa sassaabe sana akka misoomatti jijjiiree guddina biyyaatiif qooda isaa ba'u abdii guddaan qaba. Wantoonni lamaan kun wal duraa duubaa deemu jechuudha. Uummannis gaafa gaaffii isaa gaafatu inni gaaffii gaafatu ispeeshaalii waa'ee misoomaa inni gibira gabbareef inni hin gabbarre qixa gaafachuu hin danda'u jechuudha kana booda. Kanaaf hundi keenya guddina biyya keenyaatiif qooda nurraa eegamu keessattuu karaa taaksiitiin bahuun dirqama lammummaatis dirqama biyyummaatis jedheetiin amana. Ulfaadha galatooma gaa hojii natti kenname amman danda'e otoo ogummaa keessaa nan baasin dirqama koo baachuu yaala jechuudha ulfaadha.